this experience of life. Ya rasa kita kami mukanu gereja kana lalu kia fi gammachu guddan nagama. Today we are happy because we saw what the people are able to do. Guyyaa irraa waan ilmi namaa hojjechuu danda'u waan arginee fi gammachuu guddaan dhagahama. God, through the work of human being, He brought life again in this village. Ganda keessatti Rabbi nama fayyadamuudhaan jiruu namaaf waan ta'u asitti dalagee jira. For the reason I say that the water is life. Sababiin kana jee fi bishaanni jiruudha. Today we are happy, isn't it? Guyyaa irraa gammannee jirra, hin gammannee? I hope this one is just only the beginning to be happy. Kuni ka jalqabaati, gammachuu kuni ka jalqabaati. Today we are here, myself as the Bishop of the Catholic Secretariat of Harar. Guyyaa irraa kan as jiru Abuni Amantaa kaatooliikii damee Harargee bakka bu'uudhaani. Catholic means universal. Kaatoolikii jechuun waliigala jechuudha, addunyaa guutuu jechuudha. In fact, if you see the real Catholic here, maybe are 10, maybe are 20, maybe are 50. Asi warri kaatoolikii as jiru yookaan nama 10 yookaan nama 20 yoo fagaate nama 50 kaas jiru amma. But we are together as the people of God. Haa ta'u malee asitti akka ijoollee Rabbiitti waliin jirra. Therefore, first of all, I like to thank God that He gave to this area this possibility and this gift of water. Guyyaa irraa Rabbi carraa bishaanii waan isiniif kennee fi Rabbiin galateeffachuu barbaada. Second, I like to thank the authority and the population here because you welcome the worker of ECS. Ittaansuudhaanii qaama bulchiisaa fi hawaasa bal'aan galateeffachuu barbaada. This is a good sign because when these three realities they are working together, we are sure that we reach our goal. Kunisi qaamii sadan hawaasas dabalatee dhaabbata ichiseessis dabalatee Rabbis dabalatee gaafa walitti hundumtuu waliin hojjetu milkaa'ina guddaa kanatti dhufa. A special thanks is going to the worker of ACS and also the other workers who work with them. Galata guddaa hojjetoota dhaabbata ichiseessii fi warra isaanii wajjin hojjetan hundumaaf galchuun barbaada. Maybe somebody now say, why a special thanks? They receive their own salary. Galata addaa maaliif galchitaaf naan jechuu ni dandeessanii miindaa waan harkatanii fi. Yes, it is true, they receive their own salary, but we know that the salary is not everything in the life. Haa ta'u malee miindaa ni harkatanii, garuu miindaa isaan harkatanii jiruu isaanii kan jijjiiru miti. They came here risking sometimes even their own life. Al tokko tokko jiruu isaanii jireenya isaanii rakkoo keessa galchuudhaan kan hojjetanii. Today, dear brothers and sisters, authority, we came here without any problem. Guyyaa irraa eegumsaan waan dhufne rakkoo takka malee kan as dhufnee jirru. And we thank the army, the police, because they opened the road to us. Warra nu eeganii warra qaama nageenyaa hundumaa ni galateeffachuu barbaanna maaliif karaa bananii eegumsa guddaadhaan as nu fidanii jiru. But many of our workers, they came here every day, as I repeat, risking their own life. Haa ta'u malee hojjetooti keenya warri kaan guyyaa guyyaadhaan eegumsa tokko malee as dhufanii.
Therefore, what I want to say today to everybody, starting from me, we have to work for peace. Guyyaa irraa wanti jechuu barbaadu hundumti keenya nagaa hojjechuu qabna, nageenya mirkaneessuudhaa fi waliin taanee hojjechuu qabna. Peace in the country, peace in the world, peace in our own village. Nageenyi biyya keessatti akkasumas ganda keenya keessatti akka ufti keenya waliin hojjechuu qabna. Only if there is a peace, we are able to improve and develop ourselves and our village. Yoo nageenyi jiraate hajiruuf jireenya keenya wayyeessuu dandeenyu, dinagdee keenya wayyeessuu dandeenyu yoo nageenyi jiraatedha. And if there is peace, we are not afraid of any war. Yoo nageenyi jiraate hojii kamiyyuu as dhufnee hojjechuudhaaf sodaa tokko hin qabaannu. Our Pope Francis just recently he sent out a beautiful encyclical, a letter. Enya kana Pope keenya Pope Francis ergaa gabaabduu takka nuuf erganii turanii. He said that the heart of the man is everything for the good life. Ergaa nu dabarsanii irratti honneen nama takka jiru isaatiif haala murteessaadha. Already Jesus in the gospel said that nothing is coming inside the man, contaminate the man, but what is coming out from the heart that it destroy the human being. I believe that each of us we have a good heart. Chufti keenya honne gaarii qabna, qalbii gaarii qabna, yaada gaarii qabna. I know that the Catholic Church